namoonni duraan akkam na jechuun turan koomenti irratti an viidiyoon giseen hojjedhu doormii keessattiin hojjedha background yeroo ilaalan siree jira akkana kanaa Tension box jira. yaa sanbaa tiree miidiyaa laami amma haftee galtaa taphadhu qoree ani hoofna bakka yeroo samaanii jookoo ahoy Wanti na gammaase asii. by the way anama koomenti dubbisuu miti Harshuru raayyaa akkanuma koomenti barreessuudhaaf bilaasitee. akka midbeeta si jammar akkuma duraan dubbadhe irrattis jalqabuma irratti dubbadheetiin ture an barattuu fayyaati yuunivarsiitiin teenyalleen barumsi xiqqoonii ulfaataa jajjabaadha amreen keessattuu mooraa fayyaa namni jiru gaa wallaahi haalli nuti keessa jiru dhugaa dubbachuu hedduu tokko ulfaata san immoo yeroo hin qabne san keessaa yeroo kiriit godhadhe waan hin jaaladhu kanaaf jecha sooshaal miidiyaa kanarra dhufee ani wanta takka dubbachuu kiyya kana waan hin barbaadiif waan hin jaaladheef waan barbaaduuf immoo taayimii kiriit gochuu dandeessa taayimii hin qabne tanarra inumaa ilmi namaa sa'a akkam sa'a argachuu danda'a sa'a biizii teessan waan barbaadu saniif immoo sa'a hunda qoqqosatee argachuu danda'a malee yoo firii taayimii qabaattee yeroo hunda yoonii fi taayimiin tantee lafa jiraatte inumaa sammuun tantee waa kiriit gochuudhaaf wanni jettu. Hayyaa'uun ture.